Amman anaaf inni erga wallolle jeemee ejji gara ji'a arfaffaatti. Kana hundaa rakkateera bara. Iddootti caccabsatu dhabeera. Amma kana argatti isheenillee boba'aa ishee jira. Gubataa jira. Dheebotaa jira. Bara haadhaa dhufte. Kanaaf ijji jaamaa gurri duudaa mucaan qabaa hin yaadannee haadhaan qabu. Kaleessa toon viidiyoo fayyoo laalaa jiru niitoorkiin kan koo narraa dhaabatee akka carraa ta'ee maabiraatiin keenyallee hedduu nu rakkisaa jira sammuuna kana. Akkasuma niitoorkiin biyya keenyallee rakkisaara jechuudha. Jalqaba irratti gaafanii viidiyoo ishii taabileelii ishii gaafan argu hedduu na'een ture jechuudha. Akkuma nama tokko fayyoonis waan akkanaa gochuu jalqabdee kanan jedhu baay'ee tokko na naasiste. Gaafanii barakiinaa harka irratti argu hedduu takkan na'e jechuudha geetaan. Taabileelii ishii irratti gaafa laalu ni na'e maaliifiin nama tokkoof jechuudha nama simbiloo jira miti kana nama akkasitti nama yaada hin qabne nama boruu ofiitiif fuuldura ofii hin yaadneef jedhanii raawwatanii lubbuu ofii balleessuun hin barbaachisu. Akkuma isheen jetteeyyuu jechuudha caccabsateette. Way fayyoo hojii keenyaa dhugaa dubbachuudhaaf viidiyoo dhaggeeffadhee xumureen bakka baay'ee tokko nan kolfee sammaa kana mo'achuudha dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko erga narraa walirraa gargar baanee turreerraa baay'ee shakareetiira waan ta'eef bakka irraatti caccabsatu barbaaddataatii ture durumaa ilma dhiirati waan ta'eef. Hojii keenyaa dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha baay'een tokko na kofalchiiste viidiyoon kan kee kaleessaa kun hedduu na kofalchiise. Bargixi sitti dhaga'amee akkasittiin dubbatu dandeessaa. Osoo keessi kee aaruu osoo sitti dhaga'amu osoo wanti baay'een sitti mul'ataatii jiru akkasittiin dubbatuu dandeessaati. Lameen si haadha dhimmaa mitiiti. Ani jechuudha geetaan ani baay'uma tokko naare baay'ee tokko jechuudha. Sababni isaa maali wanti nama tokkorra ga'e tokkorras ga'uu dhiisu hin ga'a waan ta'eef dammoo waan isa tokkorra ga'e sana yoo irraa mormuu baatte yoo waan san balaaleffachuu baatte wanti kun babal'ataatuma deema jechuudha. Babal'ataatuma deema. Maaliifiin kaleessa dheengaddaa akkam ture har'a akkam ta'aa jira wantoonni hundinuyyuu akkuma argaatee jirru wanni kun babal'ataatuma deema malee. Xiqqaataan deemu jechuudha. Waan kana immoo yoo nuti amma balaaleffannee waan kana akka nurraa dhaabatu goone malee boruun jireenyumti nama kamiitiyyuu akkanumatti qisaasaa akkanumatti burjaaja'aa jiraata jechuudha. Maaliifiin namni akkanumaan bakka namni sammuu hin qabne takka bakkuma argitee deemtee zawwi jettee dhuftee raawwattee manatti si galti yoo taate jireenyi kee si qisaasaa deema. Ilmaan horattaa ilmaan kan kee si qiqaa deemti jechuudha. Maaliifiin ammumaa haati fi abbaan wal dhaban ilmoon jalatti siqiqxi sini galtee sababa kana ta'eefuu wanni kun balaaleffatamuu qaba namni kamiyyuu waan kana jaallatee raawwatee harka namaa rukutuu miti waan kana balaaleffatudha. Maaliifiin boru maaltu narra gahaa jedhii yaadi ati yaa nama wanni kun sirra hin ga'in boru ana maaltu narra gahaa jedhiitii yaadi jechuudha. Anis boru waanuma akkanaan na qunnama. Anas boru waanuma akkanaan narra gahaa jedhiitii yaadi. Malee har'a fayyoo wanni kun qunnamee jira. Har'a fayyoo wanni kun isheetirra gahee jira. Ana narra hin gahu. Ani dhimma koo miti. Akka fedhe haa ta'u jettee raawwattee isa tokkoof harka hin reebin. Boru waan si qunnamuun beektu waan ta'eef jechuudha. So fayyoon waa baay'ee dubbatteetii jirti. Ani jechoota fayyoo keessaa baay'uma tokko kan natti tolan maali yoo jettanii. Macheem jette macheem zooroo abbaan manaa ishee jechuudha. Deebi'ee hinuma dhufaa jette deebi'ee hinuma dhufa har'aaf sitti fayyadamuudhaaf malee har'aaf maallaqa kee sirraa nyaachuudhaaf malee wanni inni ilmoo isaa dhiisee raawwatee si faana jiraatuuf tokkollee hin jiru jetteen giltsiinuma ishee ittiin ta'e jechuudha. Lammaffaa immoo majammaruma abbaan kakuu jechuudha. Abbaan manaa ishee abbaan namti fayyoo abbaan kakuu maallaqa akka inni hin qabne nan beekaa jette. Manni amma akkasitti kireeffamee raawwatee keessa akkasitti pilaanii itti baasan kun abbaa kakuu miti kan kireesse. Sababni isaa maa inni
Dhirsaaf niitiin egaa maaliif dhirsaaf niitii laga tokko waraabu kan jedhamu sin jira. Wantoota tokko tokko kan wal fakkaatamuu fi deebisanii ammas immoo dhirsaaf niitii taatee keessattuu ilmoo walitti dhaltee iccita jiru hin beekta waan hundumaayyuu waan ol uffattu hin qabdu jechuudha. Mindaa abbaa mindaa yoo ta'e mindaan inni nyaatu maallaqa meeqa akka inni ta'e guyyaadhaan soo ta'e hojiin guyyaa isaa maallaqa meeqa akka ta'e wacii hagam akka inni baasu jira mitiire waa hedduutu jira jechuudha. Soo sababa kana ta'eefuu abbaan kakuu guyyaatti yookiin immooyyuu ji'atti mindaa meeqa akka inni argatu yookiin qarshii meeqa akka inni argatu hin beekte jechuudha haati kakuu. Sababa kana ta'eefuu qarshiin inni argatu sun immooyyuu gaafa waciin bahee wanti hundinuu hojjetamee wanti hundinuu godhameetiin jedhu hafteen meeqa akka isatti harka isaarratti hafullee hin beekti. Wacii hagamii akka inni baasuu danda'ullee ni beekti jechuudha. Sababa kana ta'eefuu mana kana akka inni hin kireessin nan beekaatti ofii isiitii maallaqa isiitiin kireessite. Dhaggeeffataniitti jechuudha maal namoonni baay'een keessanii viidiyoon guyyaa kaleessatti kan lakkifame. Egaa sababa kana ta'eefuu jechuudha intalli kun ofii isiitii bazabbazamaa jirti malee ofii isiitii maallaqa isii dhabaa jirti malee wanni isiin argatte tokkollee hin jiru. Wanti isiin argatte tokko yoo jiraate maal inni hojjettanii waan tokkittii qofadha jechuudha. Waan tokkittii qofadha. Waan tokkittii sun maa inni didaa faana jiraachuu mana tokkotti galtee isa faana jiraachuu. Wajjiniin waan beenu nuti nama mana tokko keessa isaan faana hin gallee wajjinillee galanii wajjinillee bulanii wajjinillee jiraatanii wajjin umaa wanni beenu hin jiru. Garuu waan ijaan argine waan gurraan dhageenye mitiire kan nuti haasa'atii jiru waan achi sooshaal miidiyaa kanarratti argaa jiru odeessatii jirra. Qaaman hin argine jara kana jechuudha. So mana tokko keessatti bargit mana tokko keessatti kun akkanatti maalidha jedhanii kan isaan dubbatan argineetii jirra. Malee ija keenyan daareektii seef jara kana ijaan bakka tokkotti isaanii wajjin jiru isaanii ol faana ciisu isaanii maal ta'u hin argine. Oduudha kan isaan haasa'anii fi waan akkanaa keessa jirra waan akkasii keessa jirra jedhanii kan isaan odeessan argine. Egaa wanni isiin argatte nuti jennu tokko yoo jiraate egaa dhugumaan dhugaatti yoo wal faana galanii raawwatanii wal fuudhanii jiraatan wal fuudhuu isaanii sanadha. Wajjin jiraachuu isaanii sanadha. Kana qofa jechuudha kan ishiin fayyadamte jennu yookiin immoo kan ishiin argatte jennu jechuudha. Wanni immoo fayyoon akka walchiisan tokko yoo jiraate erga walirraa baanee turree jirra itti caccabsadhu dhageeffate. Wayne abbaate min ishaalenya. Ishiinis hoggaa meeqa biyya ormaatti gubattee dhufte gubataadha. Gubataaf gubataa wal argate wal qabbaneessaatte nabu. Wal qabbaneessaatte inni hoggaa meeqa biyya ormaatti gubatee fi inni immoo asii erga irraa bahee ji'a meeqa ture gubataaf gubataa wal argate.